qulqulloonni saba Waaqayyoo biyya alaa fi biyya keessaa kan jirtanii nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu lafa jirtanitti isiniin jedha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 78 lakkoofsa 13 irra jiru sagalee Waaqayyoo keessaa nan dubbisa. Inni galaana gargariree gidduu isaan dabarse bishaanis akka tuullatti akka dhaabatu godhe jedha. Kuni kan ta'uu danda'e humna Waaqayyoo isa jabaadhaan. Kanaaf namni gara waldaa dhufee yoo kadhachiifate Waaqayyo humna isaa jabaadhaan wantoota daangaa isinitti ta'e kamiyyuu waan isin rakkise Waaqayyo gargar kutee isin dabarsa. Qormaata keessa jirtu, dhiphina keessa jirtu kan yaaddoo kee kana Waaqayyo kutee keessa si dabarsa. Kuni waan hafu miti. Kana dhugaa hin baata. Waaqayyo immoo kana siif raawwata. Waan amma keessa jirtu kan bakka amma ta'aa jirtu kan deemaa kan jirtu kan iddoo addaa teessee ammatti Waaqayyotti bu'aa kan jirtu kun ilaa dhaggeeffadhu. Waaqayyo dhimma keessan addaan kutee si dabarsa. Kanaaf obboleessa koo kan dhukkubsattan kan yaaddoftan yaaddoo addaa kan qabdan roobii dhufu gaafa guyyaa 25 ji'a sadaffaa bara 2017 sagantaa addaa qaba. Kanaaf namni dhukkubsate rakkoo ji'a hafuuraa maatiin namoonni qabaman kamiyyuu yoo dhuftan Waaqayyoon isinii kadhanna. Hojiis kan dhabdan kottaa isiniif kadhanna. Haala adda addaatti qabamtanii kan jirtan kottaa isiniif kadhanna. Waaqayyo lafa kanatti hidhaa gurguddaa hiikaa jira waan ta'eef affeerraa waamichaa isiniif godheera. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Lafa jirtanitti oolmaa gaarii isiniif haa ta'u.